Asii yeroo darbe nageenya keetii fi mana turii jedhamuun wal qabatee sana miidiyaaf ibsineerra. Ergasii immoo telefoonatti cuccufamanii haala dhalateen sanas miidiyaaf ibsineerra. Gidduutti walga'iin ta'uu sanas haala adda addaa dhalatu miidiyaan gaa beeknu ibsineerra. Anis jala raarsoosii warri kaanisii. Amma kaleessa asiitii waan mana turuu sana nageenyaaf jedhamu sana mana nageenya kee tikfataa hojii deemuu dandeessanaan jedhanii achi waajjira waliin deebi'e. Har'as akkasuma waajjira dhaqee waajjira dhaqee garuu naannoo sanatti xiqqoo ishee girgirrii poolisii dhalate. Isa kana keessatti amma achitti nagama waajjira dhaqeanii booda jala raarsos waajjiruma dhaqee akka bahuu jedhame kuni wal gaafannee nuti maali situ waame moo attamii ka jedhu karaa isaas akka quban qabne hubadde anis quban qabu wal gaafannee gaa amma asitti wal argine dhimma kana dhimmi kuni waan gara nuti barbaannee fi gara nuti beeknetti deemaa jiraachuu hubanne maa irratti wal haasofne nuti dhaabni kuni caasaa qabaa sirna qabaa waa hundi sirna keessatti dhumachuu danda'a karaa keenyaa fi karaa miseensotaa ammarraa jalqabee hundi hojii isaa guyyaa sabatiinsaan akka hojjetu inni kaan sirna dhaabaa keessattii fi caasaa dhaabaa keessatti xumuramuu hundi keenya ka itti amannuu fi ka itti waadaa seenne waan ta'eef isuma kana hordofamee akka xumuramu kana ummata keenyaafis miseensota keenyaafis hundaatiif ibsuu barbaanne kanuma isa kaan walitti deebineeti bal'inaan haala sabatiinsa ta'u keessatti nus walitti haasofna. Caasaan keenyaa fi sirni kaseeraan qabnu sunis sirnaan waan jiru sana hundi hordofaa kana keessatti ka gadi jabeessinee dhaammannu qaamni kamuu sadaffaan dhimma kana keessatti seenuu hin danda'u seerri dhaabaa keenyas hin dhorku kana akka nurraa dhaabbatan waamicha goonaa fi tarii odeessa isaan ga'e hin beeknu nuti karaa mataan keenya isaanis waan rakkatanii akkas goggodhu sichi adda baafannaa. Kanuma ka ammatti ibsuudhaan barbaannu fayyaa ta'aa ulfaadha. Ayyee akkuma hundi keenya waliin quba qabnutti dhiyeenya kana adoolessa 26 walgahii gumii sabaa tattamaa godhuun keenya ni yaadatama. Kanumarraan qaqqabee egaa hagi dureenis akkuma mana turu jedhamee akkuma reefu ibsetti mana ture sanumaan nutis haaluma jiru waliigalaa lallaaluudhaan gaafii miseensonis gaggaafataniin kana kanaan akkaataatti qaabsuma kana jabeessuudhaa fi fuuldura tarkaanfachiisuudha jecha namni isa gaggaafannaa wal geenye san booda immoo eega xumuranne boodaas gaa hagi dureenis asuma akka mana ture akkuma jabeessanitti hin baane boodarra immoo kaleessa kan lakkifamee jechuudha. Kaleessa guyyaanis guyyaa iidaati isaan waajjira dhaqanii nuti immoo waajjira hin dhayne. Ganama kana yeroo dhaynu ijoolleen bilbiltan itti himtee akkasii waajjira poolisootaatu jiranii natti himanii anis bilbilaan dubbiseen ture jechuudha ijoollee. Hayyee waan dhufaniif nagummaadhaaf dhufanii waan hundaa'uu isin akkuma keessan seenne kayyoon waan hojii isaanii haa hojjetanii mucaa akka gaafatamaa jirutti achitti itti hime. Sanumaan isaanis achi turanii jechuudha nagummaa keessaniif dhufna jedhanii achi booda gaa anis niin dhaqee waan dhaqu if booda deebi'ee ammattatti haalli mijaa'u jennaan tola jenneetuma if booda deebinee jechuudha. Kanaaf haalli waliigalaa gaa yoo laallee dhugumatti uummanni keenya ka keessa jiru ka ala jiru dhaabni if keessatti seera qabaa sirna qabaa. Rakkina jiru hundaa of keessatti ni fixata wanni dhumannes hin jiru sabatiinsa qabaatee uummanni keenya ka ala jirus ka keessa jirus obsaan bilchanaan fageessa yaaduudhaan waan xiqqoo tokko hunda hafarsuudhaan osoo hin ta'in akkaataa itti
waan dhaabni isaanii fuula dura ibsa kennuuf fi qajeelfama kennuuf eeggatee nagayaan hojii isaa miseensonni innis sadarkaa olaanuu sadarkaa gadaanuu hundinuu hojii masfiit irratti bobba'uu malee waan biraa keessa kan seenne. Wanni hundinuu ni qajeela. Wanni qajeelles hin jiru. Namni mariidhaan waa hiikkataa mariidhaan waa furataa sirnaas qabna seeraas qabna. Kan akkasumatti yoo quba qabaatame gaariidha jechuun wanni hundi yooniif immoo faallaa hubatameetiin akka malee kan deemu taate qaabsuma keenyaatti nu jalaa miidhama. Wareeguma qaqqaalii bara dheeraa oofne as finne kanaatiitu nu jalaa akka maletti hiikkaan taane argateetiin rakkoon taane keessa bu'aa jechuudha. Kan akkasitti hubatuudhaan suuta tasgabbaa'anii namni bilcheedhaan yoo akkasitti hojii isaati irratti bobba'ee gaariidha kan jennuun dhaamaa jechuudha.